Ati ka dura na gaafatte osoo Quraan hin bu'in duraadha. Nabi Muhammad kitaabni tokkollee ittiin dhufne kitaabni nabiyyoonni barreessan kitaabni nabiyyi ammayyuu kitaabni nabiyyiin barreesse kiristaana bira hin jiru tokkichisaatu. Naafiluu hundillee hin dandeessu kitaabni nabiyyiin tokko barreesse kitaabni tokko hin jiru kitaaba Yahudaa kiristaanota bira. Awwalo gaafii kiyya sirrii mana dhageeffadha. Bara inni hamma Quraanni kun irratti bu'utti amantiin ture kitaabni ture moo hin turre ishee kasana kanatti? Kitaabuma amma isin olii gad ooftan kanaatu ture kitaaba nabiyyoonni hin barreessin kan namoonni olii gad oofan kan. Suniyyuu Nabi Muhammad hin bira hin geenye. Quraana keessa hin jiru hawwade injili isaarratti. Ofiin bulaan kun mucaan kun afaan irra miidhin si jirti moo ofiin bulaati nagoma qabdaa mucaa. Rimu di tara ifama ba. Ati jallisuma hin dandeessu. Nama jedhaatuma bali. Jallisee si kadhateessi jallisiisaa balli itti deebitaati. Akka injili isaarratti bu'ee yookaan immoo Yesuus irratti bu'ee si gadee Quraana keessa jira. Amma wanni Saamu'eel dubbatu kuni. Bilillee ati maal sa'aatiin irraa bitta abboo sa'aatiin halkaniidha. Mucaa ganamaa sa'aatiin wajjin bitta saa mee jallisiisi yoo amala itti beekte. Mucaa afaan hin nyaatan. Ofiin bulaa gastii irra amgammaa si obsine gastii gubbaa osoo ta'e dhaggeeffatu. Maayikii banatti taanan gadiin si darba. Okay, awwal akka nama jechuun akkuma nama hubate tokko jenna. Mee ofiin bulaa carranaa kenna inni tole gooftaa koo dhiisee jira gooftaa koo itti fufi. Egaa kitaabni Rabbi irraa bu'e ture moo hin turre bara Muhammadii osoo Quraanni hin bu'in dura? Kitaabni bara nabiyyootaa bu'e bara Nabi Muhammadii miti. Kitaabni bara nabiyyootaa bu'e Yahudaaf kiristaanatu baxaabbatee fide lafarraa. Yeroo sanitti hamma inni hin ergamin duratti ergamaa ta'e yaga inni hin ergamin dura namoonni ittiin bulaa turan immoo hin bulaa hin turre kitaabni ture moo hin turre isa kanaaf. Zamana nabiyyootaati siin jedhee barsii geessee jira. Zamana nabiyyootaa ittiin bulaa turan. Nabiyyoonni erga du'anii nabiyyoonni kun ol fuudhamee kun erga du'eetiin immoo Yahudaaf kiristaanatu itti seenee kitaabban Rabbiidha lafarraa dhabamsiisanii kan mataa isaanii geeddaratanii siin jedhe. Gaafii deebi'aa gabaabaa si deebisu jiraan. Suniyyuu Nabi Muhammad hin bira hin geenye siin jechuu jira. Na dhageeffadhu. Egaa atamma Quraana kee sobsiisaa jirta Quraana kijibsiisaa jirta jechaadha. Maaliif yoo jette Quraanni akkas jedha. Maaliif kijibsiisa Quraana? Na dhageeffadhu ka Quraanni akkas jedha. Kitaaba Injil Zabuur Toorititti amanaa jedhamee barraa'ee jira Quraana keessatti. Kana jechuun waan jiru amanaa. Anuu yutti amanamaa kitaaba Tooraatiif Injil Zabuur akka Rabbiin buusee jirutti amana. Egaa Rabbiin buusuu itti gattamante amma Quraanni hin bu'in dura namoonni bara Nabi Muhammad itti amanaa jechuun bare amantii jechuu yaa goobas akka duraan Rabbiin buusee jirutti amanuudha malee kitaabni amma jira jettee amanuudha miti. Waan amma jiru itti amanaan jedhamu bara. Maaliif itti amanaa jettanii jira osoo amma jiraate. Si galtee waan amma jiru kana waan fagoo sirraa jirutti amantaa. Kitaabban nabiyyootaa sun akkuma Abrahaamitti amanu akkuma Muuseetti amanu nabii Muusaan amma jiraa miti. Abrahaam amma jiraadhaa miti. Itti amanna jechuun amma jiran jechuudha miti. Duraan dabranii akka Rabbiin isaan ergee jiru. Kitaabban illee akka isaaniif kenne Rabbiin akka kitaaba isaanii kennee jiru Rabbi ka maqaa beeknu ka maqaan beekne illee nabiyyootaaf akka kenneetti jiru itti amanna malee nuti kitaabni amma jira jechuudha miti. Nabiyyoonni illee amma jiran jechuudha miti. Gaafii kiyya ifaa beekaa jallisaa jirta. Na dhageeffadhu amma sirra deebi'ee akkasii galuufan sitti nima. Hin jallifne si deebisuu jira maal taate nagomaa meeti? Kitaabni Quraanni kun kan dhufe jedha Yunus 37 irratti. Quraanni kun kan sirratti bu'ee fi kitaabolee isa dura turan dhugoomsuudhaaf malee waan biraaf hin dhufne jedha. Xumuree jira. Tokko. Lammaffaa immoo iddoo biraan si dafa. Akkasiin jedhu ati immoo akkasiin jedhu Quraanni bakka sanitti akkasiin jedhu 37 irratti akkasiin jedhu akkati jettiin jedhu. Eshi suuraa Yunus 37 na baasi meeshi. Dubbisi maal godhu si baasaan ofii kan kee fitattee kaatee hin jedhu jechaa jirta ka hin ragaadhaan hin jedhu jechaa jirta. Akka jenne ni beekaa garuu akkasiin jedhu waan ta'eef ati ofii dubbisi ofii kan kee hin dubbifne. Kan dubbisne maal gochuu ragaa malee si gaafadha reeni maal taate Quraana endoom dubbisi ka yoo dubbistaan hin beeka ofii kiyyaa waan beekuuf jechaan si qabu jira akka Quraana akkasiin jenne ni beeka. Amanii jedha Injiliif Tooraa Zaburiitti amani siin jedha isa kana bu'uusaa amani jedha. Injiru siin jedha waan Zaburii achirra iyyuu hin jiru wanni Zaburii achirra iyyuu hin jiru. Okay, Injil Tooriitti hin jiru Tooraatti hin jiru. Injiru Tooraatti illee achirra baasi dubbisi. Ani kanaafi maal jechuudhaan bakkeenya. Dubbisi meeshii. Guddisii dhaa baasee dubbisu kun amma baasii dubbisi waan sobaa ta'e mee. Lakki ani moobaayila tokko. Waan Quraana jedhu siif ibsa. Ani moobaayila tokko qaba akkamittan baasee siifan ibsa. Erga moobaayila tokko qabaatte akkamitti naaf dubbisu jirta reedu. Waan akkasiin jedhu siin jedhee hogguu siin dubbadu maaliif waan jettani. Arabi faansi agaroo yoo barbaade si ayiku yoo barbaade. Injili isaa irratti bu'ee ni mormitanii.
Aboo gurbaati nurraa ustamoo si qabanyee nurraa ustamoo nurraa nusirraa baha mana kana. Hanamtichi nagaa qaba. Wallahi si qabanyee. Ayyee anaan baasee Awalo bakka ani tumuree jira tokkoffaa Nabi Muhammad amma waggaa 40 amantiin qabu. Mucaa afaan hin jallisne isa dura kolfisiise dhiifama. Amantiin qabu kitaaba ittiin Rabbiin Akka jedhu mucaa dura kolfisiise ennaan. Ishitti fuuf. Ayyee garaan si deebi'a. Garaan si deebi'a. Inni sun kan jettu 37 irratti kan jettu. وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله قرآن يكون الله قالت الله ملت كان كجب مودامتي رب ما تبوس ملي رب ألت وان كجب ميلا فكا مودامتي جل الله أكبر إذا كان ما في ندبسنا دياغا وأنا مصدق اللي ما في ندي كذا وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه جاء رب سبحانه وتعالى قروا قرآن يكون أكبر. dhugomsu jecha waan isa dhugummaa waan isa dura himuudhaaf jecha akkasumallee ibsa kitaabaniitiif jecha laa rayba fi rabbi biraa ta'uu keessa shakkiin hin jirtu jedha. Allahu akbar jedhi yaa Saamu'eel baddee dubbiin si balleessite. Quraan akkana jedha maaf hin dubbisin akka kanatti Quraan? Okay, Imran sadi naa dubbisi ishee ammas. Akka kanatti dubbisuu qabda Quraan akka jiru sani dubbisi malee ati olii gad wannan jedhe hayyee suuraa Imraan sadii irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala alif laam miim Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum jedhe nazzala alayka al-kitaaba bil-haqq musaddiqan limaa bayna yadayhi wa anzala at-tawraata wal-injiil min qablu hudan lin-naas. Allahin kitaaba sirratti buusee jira dhugaadhumaan kitaaba kana sirratti buusee jira dhugaadhumaan. Allahu akbar. مصدقا لما بين يديه وان يسدر رجل رقم ما سامر كان سالتين وانزل التوراة والانجيل توراة والانجيل اللي ابو سجرة من قبله اتشدرا جدا القران كان اندرا هدى للناس نماف اجلو ما كتوجج قران درا ابو سجرة جدا قران درا توراة والانجيل ابو سجرة توراة والانجيل ابو كانت امان جدي ساجا جمونا من سنججو نعم النبر أين جينا نجون جد ربين كتاب يا أيها الذين آمنوا يا ور أمنتن آمنوا بالله الله يتمنى جدا وبرسوله يرجع سادة الله والكتاب الذي نزل على رسوله كتاب يرجع سادة بوسله والكتاب الذي أنزل من قبل كتابا دور بوسة الله سبحانه وتعالى أندم ورب بوسجوتو كما كابيكون كما كان بيكون أندم التمنى أندم سانيلا. Okay. Amma gara gaafiin kiyya amma ifa sifintaa quraanni amma hin bu'in dura tooritiif injiila akka jiru of baakee quraana keessaa si baasisee si dubbisiisee jira. Kanaaf Nabi Muhammad hagan ergamin dura kitaaba kanneen itti maaliif hin bulle yookiin harka isaa maaliif hin jiraanne rabbiin gabbara eega ta'e. Yaa goobas Nabi Muhammad kana qubaan qabanii siin jedhee ture rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa 42 xumuraa irratti maa kunta tadrii mal kitaaba wal iimaan jedheetiin dubbata. ما كنت تدري من قبله ما الكتاب ولا الإيمان كتاب القرآن أندرتي كتاب نمالي دا كتاب نمان مالي دا إنبيكتو أكاتا من تيدا نمني أكرت تعملا وأنا كنت برباسا وأنا كسيت برباسا نبي محمد إنبيكا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمو وابرس وادو بسلميتي ربي انتوك جيراني أكون مجرات أمري أكما كنا فكين فما نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمو أكنتي ربي انتوك جيريتو مان وأنا سبيرا جاي أبراهام أكنا سجود أكنا قد وان تكتك رجعنا بوترا أكسم الجرات مالي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتابنا مدب سبي يكومي بيجاساني كيسة تلي كتابنا ننجر كذا سيدي بيسجل أوكي وان سنجر أما سامويل سماوات كبتي أنا ما قبابس يروتك كمي رجلا مدامي رجلا نريفتي يروتك أنا ريفتي مي أكيد سنجر كتابنا نبي الله نبي يوتا رتبو فمركا قبدا تام إتمنى من فرد دام nagaafata amma feete na xumursiisi kanarratti Nabi Muhammad barreessuullee dubbisuullee hin danda'u rabbi tokkochuma jedhee akkasumatti amantiidhaan jiraataa naan jette kitaabni isa dura ture garuu isa bara isaattis ture ragaan jira jechaadha bara isaatti akka ture kitaabni garuu inni hin dubbisu malee dubbisu waan hin dandeenye. Ragaan haa kenni. Qoy ndee ragaan iddoo atamma dubbiste ragaadhaas hin jedhe iddoo atamma dubbiste iyyuu. Yaa aboo maal taate naguma qabdaati mataan kan kee. Wannan siin jedhe Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam kitaabni jira moo jiru siin hin jennani kitaabni kan ture kitaaban kan ture Yahudota bira ture dhaga'u jirtaa miti isaa Yahudota bira ture kitaabni
afaan arabaatitti kan hiikame achi as jaarraa eega nabi Muhammad alayhi salaam du'anii booda waggaa 400 boodaadha ka afaan arabifaatti hiikame kitaabni kiristaanaa wannumaan jedhamu jechuudha afaan arabifaatti kan hiikame waggaa 400 booda kitaabni kiristaanaadha ka amma kitaaba isin bira jiru kun jechuudha nabi Muhammad alayhi salaam afaan ibruulleen beekanii afaan aramaakilleen beekanii dubbisa afaan arabifaatuun beekanii nabi Muhammad ittiin dhufnee siin jechuu jiraan girsi isiitti dubbachuu jiranatti fakkaata. Ilaa rabbiin tokkocha ta'uu beekuun qofaan rabbiin akka gabbartu sin taasisu maaliif ajaja isaa raawwachuu qabda waan inni jibbu raawwachuu hin qabdu waan inni isa ajaju raawwachuu. Nagoo maami ati fayyaa kan kee nabi Muhammad kanatti geeffatan siin hin jenne ergaa rabbiitti dhuftee ittiin bulanii jiran waan durana gaafattee jennaani kanaan namni kana qofaan akkana ta'a siin hin waan siin jechuudha miti waan sii dubbate. Ergaan rabbiidhaan subhaanahu wa ta'ala kan nabiyyoota duraadhaan wanni isaan bira ga'een jiru siin jedhe erga sanii ergamanii jiran eega ergamanii nabi Muhammad alayhi salaam ergaatti dhuftee ajajamanii du'anii jiran okay ergaa rabbiidhaan fudhatanii du'anii jiran isinii kun isa kana seenaa nabi Muhammad amma si gaafadhaan gaafii si gaafadhe san irraan dheessiin kitaabni nabiyyootaadha akkasi bira jiru jira gabaabsi. Nan gaafatin gaafii namaa deebisuu hin dandeessu waan ta'eef nan gaafatin maaliif si gaafsimeessa. Jira kitaabni nabiyyoota akkasi bira jiru jira siin jedhe. Gaafii tokko yoo naan deebisne siin jedhe. Eega gaafii naa deebiste booda barka wajjin nan gaafatin jedhee jira. Nan gaafatin jedhee jira galatoome. Sin gaafadhu ayyee si dhiiseetiin jira. Maaliif jenna kitaabni nabiyyiidhaa osoo sin bira jiraate qaata ol qabdanii lallabdan kitaabni sin bira hin jiru. Wassalaam geessinee jira. Si wajjin geessee jira. Nama waggaa 40 jechuun hamma quraanni sun irratti hin bu'in amantii kam qabaa amantii kam irratti rabbiin gabbaraa ture kitaabni ittiin rabbiin gabbaraa ture maalidha siin jennaan kitaabni hin jiru ofiisaa akkanuma gabbaraa jetti akkamitti ajaja rabbii fakkeenyaaf waajiba raawwachuu qaba namni tokko eega rabbi tokko jedhe waajiba rabbiin isarra kaa'e raawwachuu qaba rabbi waajiba isarra kaa'u maaliin hubate eenyutu barsiise kitaaba kamirraa barate amantiin inni ittiin rabbiin gabbaraa ture maalidha ragaan qabdu kanaafu ragaanaaf deebisuu hin dandeenya waan ta'eef maal gaafii maal si keessummeessanii awwal. Kolfaaddaa waajiba ittiin dhufeen raawwata nabi Muhammad alayhi salaam ergamanii jiranii bara achi as yaa gooba maal taate sana gaameen nabi Muhammad alayhi salaam ati bar usul ergamin dura naan jette usul ergamin dura sitti mena dhaggeeffadhu kaas maarifata isaa nabi Muhammad usul ergamin dura maal hojjetaa turani naan jette san sii deebisee erga sani ammoo nabi Muhammad alayhi salaam dirqamni isaaniitti dhufe raawwatanii jiran okay salaataa turan soomaa turan zakaa baasaa turan nabi Muhammad alayhi salaam ati amma nagoomaa beeti waan duraadhaa akkamitti nabi Muhammad waajiba jira akkamitti akkana jetta isaa waajiba kamtu jira mee waajiba rabbiin dirqama godhe kam inni osoo isaan hin ergamin dura isaan ergamanii jennaan dirqama isaan irratti ta'e isaan raawwatanii jiran isin jechuu jira nabi Muhammad alayhi salaam kanaan jannata seenan karaa kanaan ijaanii barsiisanii jiranilleedha ofii isaaniitti illee itti hojjetanii jiran ergamanii jiran isin jechuu jira dura waajiba ture maali waajiba ture waajiba maaltu ture isaa. Okay, wajibni hin turre jechuudha amma quraanni boottachi dura wajibni hin turre yookiin ajaja rabbii warri raawwatan hin turre jechaadha. Yaa goobazi maal taate isa macaafni kiristaanaatii fi macaafni yahudotaaf kenname yahudota qofaaf araba bira hin geenne iyyuu macaafonni tokkolleen araba bira kan ga'e iyyuu hin jiruhu hin ergamnellee arabatti kitaabni yahudota tawraatilleen injiililleen zabuurilleen kun hundi isaa waa yahudota biraati ilmaan Israa'el biraati jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaam inni laallatulleedha dabalataan amma samu ittilleen dhufnee siin jechuu jira afaan kiyyan galuuf ilaali. Egaa ilaatamma waa'ee amantii isaa baqachaa jirta maaliif itti bulli jedheerree injiilii fi tawraatiitti bulii maa jedhee ajajjee rabbiin. Naa kenni mee tawraatiif injiilii bulaa kan jedhu. Itti amanaan jedhu. Guddisiin naa kennuti Saamu'eel naa kennu. Guddisiin yeroo takka naa kenni tawraatiif injiilii bulaa kan jedhu. Tawraatiif injiilitti amanaa. Amma booda irran dabrina ustaaz irran dabrina meeqa dhiisuuf. Laa olii gadi hin jijjiirin waa tawraatiif injiilii bulaa kan jedhe ragaa naa kenni. Bulaa miti amanaa hin jedhu. Bulaa ka jedhe naa kenni siin jedhani bulaa miti naan jedha isaa. Jedhee kee bulaa miti naan jetta isaa bulaa ka jette san naa kenni siin jedhe. Ittiin bulaa osoo hin taane amanaa ittamanii jedheera ittamanaa jedheera. Bulaa ka jette san naa kenni siin jedhe ittiin bulaa ka jette san naa kenni siin jedhe amanaa naa kenni siin hin jenne ittiin bulaa ka jedhee maaf ajajjeere jette san naa kenni yalla. Hin sobee miti ittiin bulaa osoo hin taane tawraatiif injiilitti amanaa. Ittiin bulaa jette san naa kenni siin jedhe ittiin bulaa osoo hin taane jedhaasa. Ittiin bulaa ka jette san naa kenni yalla. Amanaa jedhee jira siin jedhe amanaa jedheera dogongora waan ta'eef sirreeffachuu mirga qaba amanaa jedhee jira. Ittiin bulaa ka jette san naa kenni siin jedhe bar.
Wayi waan qabde gadi hin dhiistu jechaadhaati. Amanaa jechuun ittiin bulaa jechuun garaagarummaa maal qaba? Eega dinni Amanaa sumaaf jedhee jira. gaddisa isaa maali Kanaafuu waan naati na seetama isaa? Roobootiin na seeta roobootiin nun qabatti ittiin bula akka jette sarara kanaa kenni yookaan ni dogongoree jedhi uummata irratti himi. yaa ni dogongore itti amanaa jedhee jira. Okay. Amanaa jedhee jira. Ayyee. Kanaafuu Amma erga amanaa dogongortee jedhee si dhiiseetiin jira dogongora erga jetteeti. Amanaa kan jedhu amantii jechuun maal jechuudha naaf ibsime. amanaa jechuun yaa waan Amantii jechuun maal waan jechuudha amanaa ogguu jedhu maal jechuudha amanaa jechuun. amanaa jechuun waan rabbirraa bu'e tokkotti jechuudha waan rabbirraa bu'etti Amanaa jechuun maal jechuudha mee? na dhaggeeffadhu dhugaadha sirriidha qajeelaadha jettee jecha rabbiiti yookiin ergaa rabbiiti jettee itti amanuudha. Namaa miti kan namaatii miti kan rabbiiti jettee qajeelaadha dhugaadha sirriidha jettee Dirqama si bira jiraachuu qaba wanni ati itti amantu sun. Dirqama jiraachuu Dirqama qaba. itti amanu wanni itti amantu sun dirqama si bira jiraachuu qaba. wanti itti amantu sun yoo si bira hin jiraannes beekuu qaba. Waan hin beeknetti hin amantu waan ta'eef. Si bira jiraachuu qaba beekuu qabda dirqama siin jedhe wanni san beekuu qabda jaallaltee. Eeyyen waan hin beekne akkamitti itti amanareen. Okay. Eessarraa fidde ragaa naa kenni. Okay itti amanaa ka jedhu Hiika kana naa kenni ragaa islaamummaa dubbachuu jirtaa mitiire. Amanaa kan jedhu akkasii hiiktee nama akkasii hiike naa kenni koomentarii musliimaa tokkicha. Daf. lakki ani quraanuma qaxxitama sii kenna garanaaf garas kan hin gorre injiliif tooriititti amanaa Eessarraa kan asoo jedhu. jirtaate maal hiikuu jirta amma maal hiiktee kaate amma? Kitaabuma keessiif quraanuma kee keessaa siifan kennaas hin jedhe itti amanaa Ayyo sin kitaaba jedhe. quraana kiyya keessa naa kenni siin jedhe quraana kiyya keessa naa kenni siin jedhe amanaa jechuun akka kanatti kan sii hiike naa kenni tokko nama tokko qofa. Amanaa jechuun akkamitti fudhattaa jettee ofii kee na gaafatte hiika koo siif kennaa jira. Dirqama Amani beekuu jechuun qabdaaf si bira jiraachuu qabaa jennaan jette dirqama ka jettu san naa kenni siin jedhe bar daf. na bira jiraachuu qaban jenne maal jaartii jinnii dhagaa jirta miti attis na bira jiraachuu qaban jenne beekuu qaba waan itti amanu san beekuu waa'ee isaa beekuu qaba. Beekuu ka jette san beekuu qabaa ka jette san naa kenni beekuu akkamitti beekan? Kun ana yaada kiyya ka dirqama waan itti amanu waan kanatti amane naan jedhe san waa'ee isa sanii beekuu qaba waan natti himamaa jiru san beekuu qaba dirqama. Waan isa hin sanii beeknetti beekuu qaba ogguu jettu maal jechuudha saa waan isa sanii beekuu qaba ogguu jettu. Eenyutu akkana sii keetti naaf dhibee eenyu abbaa sii kenna kenni. eenyullee naafii kun barbaachisu kuni itti amane waan naan jedhe maal itti amana jedheen gaafadha qaama akkas naan jechaa jiru isa kana waa'ee kana dubbata waa'ee kana Fakkeenyaaf mee waa si gaafadha quraanuma keessa waa si gaafadha quraana naa hiiku jirtaa mitire itti seentee naa hiiku jirta. Rabbiin Lakki subhaanahu ani ta'ala quraana- malaayikaatti quraana amanaa naa ogguu sii jedhu malaayikaa dhaggeeffadhu quraana naa hiiku jirta amma bar. Eega quraana hiiku seentee illee si gaafadha quraanuma irra si gaafadha. Malaayikaatti amanaa ogguu jedhu rabbiin subhaanahu ta'ala malaayikaa jan argitee itti amantaa? hin beeku ani quraana keessa garee waa'een kanaasaa jiru waa'ee sagalee Maaliif itti seentee borcitaalee waan hin beekne kan hin beeku jettee narraan barattu re? Maaliif Beeku jedhi narra baradhu? baradhu malee ati waan hin beekne itti seentee morchine okay? Kanuma si jechisiisuudhaa baani. Dhaggeeffadhu ajjeesitti baati. Dhaggeeffadhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha? Amana rasuulu bimaa unzila ilayhi. Ergamtichi waan itti buufametti amanee jira. Walmu'minuun mu'mintoonni illee kulluun amana billah. Hundinuu amananii jiran Allahitti. Allahin ijaan argiteeti miti kan itti amantu. Allahitti amanne wagguu jennu nuti ijaan argineeti miti. Rabbiin ni jira. Jenneetiin keessa kenna uumama keenya keessa illee jira. Ammas waa'ee isaallee nabiyyoonni dabalanii nutti himanii jiran. Kulluun amana billah wa malaa'ikati malaa'ikaa isaatiitti illee amananii jiran jira. Mu'mintoonni malaa'ikatti amanan gaafa jennu malaa'ikaa ijaan arginee beeknee yookaan akkan qaqqabannee argine namni argin jiru. Malaa'ikaa ni jiran jennee amannee malee miti. Waan fagoo jiru Jibriil alayhi salaam asiin dura bu'aa ture akkana godhaa ture nabiyyoon malaa'ikaa ture jennee tamanna malee nuti nu bira jiraachuun dirqamame. Warsulihi kitaaba ergamtoota isaatiitti. Abrahaam amma kanaas hin jiru. Namni ijaan illee isaa argeen jiru amma saatii kana naan isaa ijaan argeen beeku. Isaa ijaan argeen beeku natti himame malee Abrahaam akka jiru. Nuuh akka jiru. Luut akka jiru natti himame malee namni ijaan argee jiru Muusaan akka jiru Yesuus akka jiru yookaan Isaan akka jiru nutti himameeti malee Nabi Muhammad iyyuu nutti himameeti malee ijaan argineeti miti jechuudha. Ijaan argineeti miti nuti hundi keenya. Amma sammuu kutubii kitaaban isaatti illee wagguu jedhu kitaaban sanniin ija keenyaan argineeti miti. Ija keenyaan arginee osoo hin taane dhaggeeffadhu yeroo takka hin beeku jettee jirta yeroo takka dhaggeeffadhu dhiifamu wajjin. Nabiyyoonni kitaaban asiin dura akka Rabbiin buusetti amanneetiin jirra jechuudha. رب سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه نبيوت ورا مكان انتهم نيو أقرب الهدو إرجاج رتمن ورا مكان بيك نيو جتشو ورا مكان بيك نيو رب النبيوت هدو إرجاج رجنتين اتي أمنا جتشو
Kunammoo waan zaahira waan mul'ataadha. Kaammoo ati jette hordofaa kan rabbiin jedheetu nu ajaje waan tokko qofa. Hordofaa kan inni jedhe kitaaban keessa kitaaba isa kana. Wattabi'u maa unzila ilaykum suuraa 7 irratti wattabi'u maa unzila ilaykum. Waan gara keessanii buufame kan Quraana kan hordofaa nuun jedhe. Ka hordofutti ajajamne itti hojjechuutti ajajamne Quraana kana. Kitaaban duraammoo itti amanna akka isin dura dabranii jiran itti amanama malee kitaaban duraadhaa qabadhaati itti bu'a jedhu Quraana keessa hin jiru. Akkas fakkeessiteen barsiisin, okay? Bara dhugattaa'eeti. Yoo waan imaana maal jechuu yoo baruu barbaade yookaan kusaar yoo barbaadde akkasitti baradhu malee akkasitti naasawin isin jechuudhaaf. Okay. Eshi awal waa'ee Abrahaam akka ture Quraan nutti hima. Abrahaam turuu isaatti amanaa jetti. Waa'ee Abrahaam osoo hin beekne Abrahaamin akkamitti itti amanuu dandeessa? Akkasuma Nabii Isaan jiraa jedhee Quraan nutti hime jiraachuu isaa amanaa jetti. Waa'ee Nabii Isaa maal akka ta'e ergamaa ta'uu isaa maal akka qabatee dhufe osoo hin beekin maaliidhaaf akkamitti itti amanuu dandeessa? Kanuma kan isin jechaa jiru malee waan biraa miti. Egaa ishi gaafii sattaanu kunis haa ta'u. Waan narbi natti hime malee waan naadhaa miti. Gaafii kiyya san naaf deebisi yaa goobazi waan san irraan dheessin hin baqatin. Ifama maaliif ijoollee akkanatti gaafii hangaafa durraa baqattee hin beeku wallaahi.